barattoota yuunivarsiitii yeroo eebbifaman akkaataa maatiin jara ittiin guddise agarsiisa. Nama gidduu nama wal jaallatu yookiin hiriyaa yookiin warraaf abbaa manaa gidduu deemee walitti naqu akka ittiin dhorkamu gurbaa yuunivarsiitiidhaa eebbifamee lubbuu ofii baase sababii hojii dhabuutiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota keenyaadha. Har'ammoo viidiyoo haarawaadhaan walitti deebinee jirra. Warri chaanal kanaaf haarawaa taatan subscribe, like gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Dekalam warabe yana rantana buya kiyya usontane buya abba kiyya ebifaman anamiti abba kiyya warri yero hunda sababanan khofku sababanan tabakku fironni kiyya hundi teysanu nama ilma nama barate yokin ilma nama abba angu ilma abba qabenya na sa turtan ani khofla kiyya keessatti eenyummaa kiyyaan dheeffachaa ture arrantana yeroon bakka kana dhaabbadhu digrii kun kiyya miti abba kiyyaati. Abba warri hironni kiyya warri yeroo hunda khofla kiyya itti isaa isin galu de nagaafachaa turtanis arraan isiniif mistira baasuuf dhufe itti isiniif baasuuf dhufe maaliif jennaan abba lubbuu ifidira dabarse aarsaa baasee bakka kanaan nagee waan qabuuf yeroo hunda khofala yeroo hunda taphata malee warri afaan keessanii baafattanii maaliif yeroo hunda khofaltaa gammadee taphataan jirtanis ni jirtan ni beeytanii itti isaa akkuma argitanii jirtan kanatti gaafa eebba jiraa wama jarri maatiin akkaataa inni itti guddise qabatanii maanni eebbi keenya waan keessa darbine malee eebba isaa hammaa miti akka maatiin keenya ittiin guddisan jedhanii kunoo inni tokko akka haati isaa kasala gurgurtee ittiin barsiiftee amma immoo digirii fudhate kana agarsiisuudhaaf kunoo kasala baadhatee jira mataatti. Inni kun immoo akka inni qotee bulaa ta'ee qonnaan zaabbaasaa marxoo ofitti maratee akka abbaasaa jechuudha. Abbaasaatti immoo uffata ofii abbaatti kaa'ee kan abbaan immoo kaa'atee jechuudha. Haala abbaan itti guddise agarsiisuudhaaf kana jechuun immoo bakka geessan dhiisaati bakka kaatan yaadadhaa jedhama. Akkuma maaksa keessatti jedhamu bakka geenya dhiibnee bakka kaane utuu yaadanne baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan namni hundinuyyuu osoo rakkatiin namni guddates namni abbaa qabeenyaa ta'es hin jiru. Hundinuu rakkina keessa ba'ee kara guddinaatti dhufe waan ta'eef wallaalumsa keessaa kara beekumsaatti dhufe rakkina keessaa kara durummaatti dhufe kara viidiyoo isa itti. Akka carraa ta'e wanta mudannoo waan jaalala kana keessaatti kan nama mudatu mana ciisee ta'u hin jiru riyyaasheeti. Nama naannoo tokko alattuu naannoo tokkotti lamaan isaanii nama mattuuti. Mana jira ani ciisee jira hojiitti dhufe isheen akka carraatatti mana jirti inni ufte mana maqaan isheeti mana kiyya buuzunesh jedhamti buuzunesh jette ufte dhagee edawtu nagaatoon gaafatiin dura buuzunesh dhageesseettaa jette maaloo innan misgaanaan himee dubartii akka kanaa jedhamtu jaallatee ture jedhani bar ammayyuu baay'ee jaallata jedhani dhageesseettaa jette inni natti meera jette isheen garuu itti himne waan jaalas niyyeessee intala sanaaf irreen qabu natti meera innoo kanaan dura wakkan wajjin ture maaliif jaalalli keenyi sun akka ishee waan biraa odeessine bakka isheen irree walitti hin barbaanne natti meerannoo dhagaheera dhageesseettaa jette ana akka carraa achi bahee ishee sitti meemoo situ na argeen jedhani mochi keessa as bahee magaalaa keessa ciisaa hin jira achi ayi misgee jettee baate hin deemte. Mucaa ollaa keenyaati baay'ee walirraa fagoomti ollaadha inni ufti mana keenya abbaan koo ishiin si fuusi sanaan jedha. Qosaadhuma ishiin si fuusi sanaan jedha amma jabaannee maal gennee kutaa afur gaafan ga'u akka walitti afaanii walitti himne qaamumaan wal beekna akka na jaallattu ishiinis beeka anis akka ishii jaalladhu beekti akkasitti ture adeemsi sun keessa yeroo wayi konfiliiktii wayi uumamu konfiliiktiin kun gaafa uumamu maalirraa ka'ee uumamaa ani nan jarjara baay'ee waan nan jaalladhuuf nan jarjara mucaa firashii wajjiniin deemti gaafa mucaa firashii wajjiniin deemtu ani immoo eenyu wajjiniin deemte dhaqee mucaa narrukute mucaa kana gaafa rukutu no ani beeku mucicha no firadha namna itti erga sinatti himte
akkan jarjaruun qabne sarraan bareechu. Nanga ishee fuudhu isheen warqii qubaa kana isheen lama barbaadde beektaa? Achi sana booddee isheen lama barbaadde ani immoo humni kiyya sana hin geenye yeroo sanatti. Achi bakka mana warqii isheen kanatti warqii ilaalaa jirru isheen yaaddee kan baate kan biraate ani immoo kan yaadee bahe kan biraate beektaa mana. Ennaani gaggaafatte kan isheen barbaadde immoo kan biyya alaati. Gaafa gaggaafatte jettu kana barbaadaa naan jettu. Ay humni nan callite beektaa bakka isheen humni kiyya kan hiriyaa kiyya tokko wajjin jira qacarraa. Humni kiyya akka ishii ta'u jedheetan isaanii itti miti achi gadi baasii itti miti akkasitti humni kiyya hin danda'u. Kanaafiyyuu gaafan si fuudhee booddeetti fiiguutaan jedhee nama honaatti binnee gara. Gidduu warra abbaa manaa seexaanis jetti kan nama fakkaatti immoo seexaanis jetti kan nama walitti nattu gidduu warra abbaa manaa deemtee isiidhaa dhattee soba abbaan manaan kee akkas jedhee akkasii wajjin oolee yatteen isin warratti himuudha hedduu warri immoo osoo sana hin beekin aniyyuu argee hin jira natti himeedha jette garuu wanta beektu hin qabdu maani akkasiin haasaa kan biraa hin daballeef yoo otoo isin nageessi ammoos akkas jettee walitti naquuf turte kanaafuu jennaan warra abbaa manaa gidduu qofa miti namni nama hiriyaa ta'ee kan wal jaallatus akkuma kan adda baasu jedhee karaa inni hin beekne dhufee malee akkas inni hiriyaan kee akkas godhaaraa yookiin immoo warra abbaa manaadhaanis abbaan manaan kee yookiin warri kee akkasiidha. Sana immoo nama dhufee nutti himu sana abbuma dhaggeeffatu sana ta'e ofirraa deeffataa abbuma sanatti immoo ammoos haasaa fudhatee kan walitti bu'us balaa fidus abbuma sana yoo inni dhaga'uun dide inni himu sunis hin soba booddee yeella hedis kara ቪዲዮ ይታኑቲ አደር የ60 ዓመት እድሜ ያላቸውን ጎረቤቱን አስገድዶ የደፈረው ይህ የምትመለከቱት የ25 ዓመት ወጣት በ5 ዓመት እስራት መቀጣቱ ተሰምቷል። ራሳቸውን መከላከል በማይችሉበት ሰዓት በሌሊት ቤታቸውን ሰብሮ በመግባት ነው የ60 ዓመት እድሜ ያላቸውን አዛውንት አስገድዶ እንደደፈረው የፖሊስ መረጃ የሚያመለክተው። በዚህ መሰረት ፍርድ ቤት በ5 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያሳልፎበታል። ቶቶ ጆሉማ ቦቱ ሁለዋን ቃማ በሬዳ ፈያ ጉዙ ቀቡ nama silaa dhaqee du'aa kadhachiifata jennaan inni immoo akkanatti hojjeta waggaa 5 yoo itti bijata kun safuudha. Falaxam falat siyaa falatu jaartii ajjeesera kun dhadhaan kidoon tokko angoolis hin deebisa amma kana gombiseera jaarsa jaartii kaballe maal baduwaan hunji baduu lammoon ko jeellem jinni baduu xiffii wodaan kadhaadhaan malee wanti kaballaadhaan ta'u hin jiru. አማሞ ከረ ቪዲዮ ሲታ ይህ ቪዲዮ ሜካፕ አብዝተው ለሚጠቀሙ ሴቶች ነው። ይቺ ሴት እንግዲህ ኤርፖርት ውስጥ ፓስፖርቱ ላይ ያለው ፎቶና የሷ ፊት ባለመመሳሰሉ እንግዲህ ሜካፑን ከፊቷ ላይ እንድታስለቅቅ ተደርጋለች። እንደምትመለከቱት ሜካፑ እስኪለቅ ድረስ ፊቷን በደንብ ወልውለዋለች። በዚህም እንግዲህ በርካቶች እየቀለዱባት ይገኛሉ። ብሪደኑ ባስቴ ሁለሲ በሬፈቴ ካናን አሞስ መታወቂያ ሰናን አዳለተው ጠረጋ ጀትጋ ከነ jechuun kisaaraadha jechuudha. Rabbooti fuula bareedaa akka sii malu akka sirraa bareedu siif kennee jennaanaati immoo nan bareecha jettee gaafa keessa baatu kun amma immoo kara ቪዲዮ ይታነው ስራዎች ሁሉ በዘመድ ናቸው። ምን ጀግና ብትሆን ሰው ከሌለና የድሃ ልጅ ከሆንክ ዋጋ የለህም ያለው በሲዳማ ክልል ኗሪ የሆነው ምን ያህል ተስፋዬ ራሱን ማጥፋቱ መነጋገሪያው ትምህርቱ የተመሰከረለት ምን ያህል ተስፋዬ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በአርቲክቸራል የትምህርት ዘርፍ በከፍተኛ ውጤት የተመረቀ ሲሆን 4 ዓመታት ያህል ያለማቋረጥ ስራ ፍለጋ ሲንከራተት ቆይቶ ተስፋ በመቁረጥ ምክንያት ራሱን ማጥፋቱ ተሰምቷል። ለማንኛውም ነፍስ ይማር። በረቴ ኤብፈሜ ከያምሙ ሰበብ ሆጂ አቡቲን ኦፍ ባሌሲ ቱፍ ባለሱ ዲሴሞ achiifacha jedhee amma hojiin isanni baratee qofaa miti tirum riskii isaa achi keessa qofa miti barumsa keessa qofa miti kan inni warri akkanatti yaaddanu tudhiistanii barattanii beekumsa sanatti gammaddanii beekumsa sanaan hojii ofii uummattanii hojjettanii isiniin jedhaa. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kana fakkaata haga kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.